Akkam jirtu hordoftoota Gaaddisee Tuubii nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana immoo barnoota afaan Oromoo qubee xixiqqaa qabadheen isiniif dhufeen jira. Barnoota afaan Oromoo yeroo yerootti gadhiifamu kana isin bira akka gahuudhaaf yeroo hundumaa sabskiraayib, sheer, foloo gochuudhaan akka isin bira gahu gochuu dandeessu. Namoonni barnoota afaan Oromoo kana biyya keessaa biyya alaa teessanii barachuu barbaadan lakkoofsa fuula iskiriinii kanarra jiruudhaan bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Karaa Iimoo, karaa Telegiraamii, karaa Waasaappii, karaa Zuumii, karaa kana bilbiltanii nu argattanii barnoota ga'aa argachuu dandeessu. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa ta u va wa ta ya za